عندما ما تشتاق عليش ناي من اللي يلا وفتاني يا الله سنتنو عندي كيلو ترفين خلاص يقول لا أكيد من ما رجعت سلم عندي كيلو ترفين إيه ولد كيلو ترفين ما نشيله ايه ست ايه ብቻ ነው ትክክል መጣ እናቴ ድረሽልኝ ምንድነው የሚሰራች እስቲ አራሰን ኪሎ ምን እኔ እንደዚህ ነኝ እንዴ ፈጣሪ ወይ ትዕግስቱ ሲጣን خلاص እና እንደዛ ነው የሚላችሁ አረባዬ ደጠበ ይችላል ጓድባችሁ ተቆፋ ኪሎ ከደርበ ይጀምራዩ ኪሎ ሰዲ አፍር ለምን 10 ኪሎ ለማ 10 ኪሎ ተቆ ኪሎ ሰዲ ስርፊ $30 ወዮ እናቴ ወዮ እናቴ አና ተመዘነ ማይመሽ አንጣ ከናንቶ ጓድባችሁ እና ቻው 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 ቤት ቻው 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 ቤት ቻው 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 stop people stop ሲሲኝስ እናንተ እስቲ ልቁም አስገቢ ላስገባሽ እናቴ ምን ነው ይሄ እዚህ ጋር አስገባሽ አዎ አስገብቻለሁ ምን ነው የምታወሪ ነገር አለ አይ ምንም አላወራም ስላንቺ ነገር ስለሆነ በሰላም መሸኛት ፈልጋለሁ ሌላስ እንዴት ነው ፈልጌ እስቲ አይ ጆኮ የረብ ኮ ጀደ ከነው ከኤጅራ ኦፕሽን ኪሎ መታተ በሩ በርባዶ ነበሩ በርባዶ እስቲ ነታፉ ሞቦደሞ ኪሎ ኮመሰንተኒ ነንቲ ሙፊንቴ ናምቢየገ ላላላ አሰማ አርከፉኔ ከበጀምቶታ ፊ ጃላተንቶታ ሩፍቶታ ኦፕሲያን ቦዘት አርገምተኒ አከም ጅርቱ ፈያጌሰኒ አነጋኪ የገለተ ዋቀዩ ሰነጋኪ የባሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈለኒ ሀተው ኡንዱምቲ ኬሰኑ ኦርዲርቶኒ ኦፕሲያን ቦካንታታኒ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹዳ ወሬነ ቡኬ አበተኑ ኡንዱምቲ ኬሰኑ ገለቶ ማይክሮ ዋቀዩ ሰና ቢሱን ጀዳ አስማንሞ እንግዳ ነገር አምጥቻለሁ ከእንግዳ ጋር አውሩኝ ነይ እኔ አላወራ ማለት እና አስማንሞ አንተን ሲንጀቹ በርባዱ ኦርዶፍቶኒ ኪያ ጀልቀባ ካተኒ አማ የሮ አማቲ ወሬነቲ ደደባ ቱርተኒ ኤቢፋ ወቀይስና ኤቢሱ እንዱምት ኬሰኑ አማ ጀልቀብደኒ ገረዱማቲ ሰከን ነብራናምኔ አብዲን ቀበን ሲንጀራ እንስ ማልጀቹዳ አኒ ኦፍሴኒ ሲንጀላታ ሲን ካባጃ
miidiyaa kiyya irratti hin ta'e kallattii garaagaraatiin jechoota tilfii dubbadhee wanni isin gaddisiisee jiraatan hundi keessan akka dhiifaman gootan abdiin qaba. Gara biyyaa galuuf hin deema waan ta'eef asumaan immoo na jajjabeessuun keessanii akkanarraa addan baaneen isiniin jedha. Laayikii fi sheeriin keessan narraa yeroo marayyuu akka addan baaneen isiniin jedha. Wanta biraa waan isin jechuu barbaadu yeroodhaaf yeroo dhumaatiif viidiyoo kana gara biyyaa yeroo deemu gadhiisa. Biyya yeroo geenye viidiyoo biyya kanaaf ta'an ta'in viidiyoo biyyaa keessaatiin wal arginan isiniin jechuu barbaada. Nee. Okay. Yalla almataan lukkoo. Ini alsaram. Nee naaf salaam baybas. በአማርኛ ነው የምታወሪው እኮ ገደል ግቢ እናሽን እና ዋኒ ሲን ጀቹ ባርባል ሲን ጃላዳ ሲን ከበጃ ዱጋ ዱበቹ ፊ ቆቆ ጠባቢ እንዳትፈታተኝ አንቺ ሬታው ጅንዚ ዛት ጨምራም ነው አዎ ጨምሪ እና ዋኒ ሲን ጀቹ ባርባል አንቺ እጂ ከዚህ እጥፋሻ ቦበለ Jangan dubbinar kaballeessaa jirti dhugaa rabbiin hubachuu mucaa qoromtuu akkana gara rabbiinitti fideen beeku. Inni kanaaf wanti isin jechuu barbaadu ani jechuudha amma gara biyyaa galuuf hin jira akkuma beektan jechuudha goddanyoonni kiyyaa dhugaa dubbachuu fi nama gaariis amaas osoo hin jedhiin hundumti keenya iyyuu wal gargaarree wal guddinne sa'aatii isa kanaan yeroo kana wal geenyeerra bakkee kanarraanis immoo wal geenye kan wal gannu osoo hin ta'in gara fuulduraatti waliin tokko taanee guddannee bakkee yaani akka geenyuuf wal gargaarsi keenya gara fuulduraatti ammallee cimuu qaba malee haddaan cituu hin qabu inni asitti dhaabbachuu hin qabu isiniin jedha. Asumaan immoo dhaamsa wanti isin qabu ijoollee gulaa orbaa keessa jirtanii yeroo warreen qabdan tokko warri yeroo qabdan yeroo keessan haarsaa gootanii amma miidiyaa garaagaraa irratti yeroo keessan gubdanii wantoota tokko ofii keessaniif dandeetti qabdan tokko baatanii mul'isuuf oyin dubbachuudhaaf miidiyaa mataa keessanii banattanii akka itti fayyadamtanii yaada keessan hordoftoota urattanii akkuma namoota warra kaanii akkuma keenya kunuun nuyi dudda duubaa dhumneedha kan bakkee kana geenya malee har'a kaanii miti har'a bakkee kana kan ga'uu dandeenye. Kanaaf immoo wanti isin jechuu barbaadu obboloonni goggolaa ambaa keessa teessanii warreen toora miidiyaa garaagaraan fayyadamne miidiyaan yoo itti fayyadamte si fayyada yoo itti immoo fayyadamuu baatte si miidha jechuudha. Kanaaf yeroo keessan wantoota garaagaraa irratti amma qisaasitti ta'an ofii keessan miidiyaa mataa keessanii banadhaatii itti fayyadaman isiniin jedha. Asumarraa wanta tokko isin kan dhaamu barbaadu dhala namaa ta'ee kan biyyarraa biyyattiin socho'u hin jiru jechuudha. Garuu waaqayyoodha kan nagaadhaan deebisee gara biyya ofiitti nama galchuu jechuudha. Waaqayyo yoo si gargaaree dadhabbii kee tokko walitti qabattee fireesaa guyyaa gaafa argitee gara biyya keetiitti deebi'uu waan oolu miti. Obboloota koo humni nuyi har'a qabnu guyyaa gaafa dadhabne yoo gara biyyaatti deebine ammaaf homaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Dhiiga daa'imummaa qabaachuu dandeenya. Kanaaf obboloonni keenya waggaa hedduu biyya hambaa keessa turuurra waggoota lakkoofsisuurra wanta hojjetan tokko qubna garaan qabatanii maatii keessanis ta'e ofii keessaniifis ta'e of jijjiirtanii yeroodhaan gara biyya keessaniitti deebitanii jireenya dhuunfaa mataa keessanii jiraachuudhaaf tattaaffii godhaan isiniin jedha. Amma obboloonni tokko waggoota hedduu kan biyya hambaa keessa turan jiru jechuudha. Isaan immoo maalirraan kan ka'edha karoora baasuu karoora sanaa hin guutuu jechuudha. Namni hin karoorsa malee ofiisaatiif guuttachuu hin danda'u. Kan guutu waaqayyoodha. Namni garuu hin karoorsa hiyyaadha. Kan itti guutu waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti isin jechuu barbaadu gara fuulduraattis ta'e hanas ta'e obboloonni koo biyya hambaa keessa jirtan carraan biyya hambaa kan isin qaqqabe wanta tokko achi teenyeedha. Guuttanna jettanii karoorsitanii wanti sun isin hin guutu waggoota hedduu isinitti fudhatoo ta'e garaa keessan murattanii gara biyya keessanii deemtanii biyya keessatti hojjetanii guddachuu waanuma tokkollee wanti nama dhorku hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin danda'ama guddachuun dhugaa waaqayyooti. Namni jalqaba karoora guddina qaba taanaan wanti guddina nama dhowwu hin jiru jechuudha. Kanaaf sorry sawyaan natti dhufeen se'e dhiifama namichatu natti dhufeen se'een isiniin jedha. እና kanaaf wanti tokkollee wanti guddinaan dhowwu hin jiru jechuudha. Yoo biyya keessa teenyee hojjenne guddachuu dandeenya. Kanaaf karoorsaatii hojii hojjettan wanta hojjettan tokko harkatti qabadhaatii gara biyya keessa balbala kana qollofu malee naan taane balbalaan qollofu
Birbirachaa amman taa'u barbaaduu qullubbiidhaan wayyaa. Inti baay'ee sodaatee jira. Kanaaf wanti isiniin jechuu barbaadu kanaadhaan isiniin jedha. Kan biraan wanti isiniin jechuu barbaadu namni tokko jechuudha miidiyaa. Gaabii zaari ciqlaan ishii mamma fana kiti shaantii lijuta. Fataarii hoyti gistuun sixan maal iyyoolee kun mucaan mataa na garagalchitee bayyatuutu. Nee aure, gaabii naa aure. ቋንቋ ስለምብዙም አይደለም አማርኛ አውሪ። ነይ ሰላም በይና በሰላም ወደ ሀገርሽ ግቢ ያሰብሽው ነገር ይሳካልሽ ምናምን ብለሽ በአማርኛ አውሪ። ምን ችግር አለ? ነይ አንቺ ነይ አትለክፊኝ ለከኝ እጂ ከዚህ እኔ ነታናት እንደፈታል እኔ ያጸዳለሁ እንታይ እሱ ነው አገባሽ እና ከነን ሲን ጀዳም ጫን ጀዱዳኒ ጋ ፍቴቱ ነቆራ ጅርቲ ከናፊ አንተን ሲን ጀቹ በርባዱ ሙጫዩ ቢዩ ነርካ በለሽ ተደጋ ድበቹ ፊ ኦቦሎን ኒኪያ ኦቦሎ ተይዶ ወረደ ጀዳ ሚዲያ ከነበቲ እንጀቹ ዱጋ ዋቀዩ ጀቹ ፊ ኦቦሎ ታጋሪ ነማ ያደኒ ጉዲና ከካ አቲ ጉደቱፍ ከነ ከሲ ቀበን እዱ ሳኒቱ ጅራ ኢሳን ከሳ እንዱማ ከሰኒዩ ገለቶማ ኤቢፈማ ዋቀዩ ስናይ ቢሱኒ ሲን ጀዳ አከወሊ ገላቱ ጀቹዳ Gari tokkummaa guddisuu wayii waggaggaasa hundumti keessan wayii bifa waaqayyo isin eebbisuun hin jedha. Obboloota achi keessatti maqaa keessan waamee bira taruu wayii jechuu otoo hin ta'in hunda keessaniyyuu nan beekaa eebbifama waaqayyo isin eebbisuun isin hin jedha. Akkasumaan immoo yeroo tokko tokko wantoota na rakkisa irratti obboleetti keenya daltuu miidiyaa jechuudha. Asumaanii baay'ee tokko galatoomii isin jedha dhugaa waaqayyo. Qubee tokko illee yoon dogoggore kaadha ishii bira dhaqeedhaan ishii rakkisan isin jedha. Hundumti keessanuu dandeettii qabdanii na bukkee dhaabbachaa warri turtan hundumti keessanuu eebbifamaan isin jedha. Akkasumaan immoo warreen isin mufachiisee haasaan haasa'u keessatti yookiin immoo qoosaan isin faana qoosuuf keessatti wanti isin mufachiisuuf jiraate adara waaqayyoo dhiifamanaa godhaan isin jedha. Gara fuulduraatti wanta yaaddu wanta hojjechuu barbaadde tokko siifaa tasaaka'u siifaa guutuu maatii keetti nagaadhaan galinaan jedha. Maaliif ijoo namni akkatti bahu beeka malee akkatti galu hin beeku. Kanaaf ani immoo nan gala jedhee karoorse malee wanta nama mudatu wanta hin beekneef hundumti keessanuu kadhannaa keessatti na yaadadhaa nagaadhaan galinaan jedha. Maatii nagaa biyya nagaatti galinaan jedha. Wantati yaaddee siifaa guutuu naan jedha siniin jedhaan hundumti keessanuu garuu obboloonni koo hundumti keessanuu dhugaa dubbachuuf miidiyaa jechuun manadha. Akka nama tokkotti miidiyaan dhuunfaa keeti mana keeti jechuudha. Kanaaf immoo bakka yaa sinirraan fagaadhu garuu xiqqoo ishii haala biyya keessa jiruun beektuu sababa konnekshinii garaagaraati yoo xiqqoo sinirraa ture hin beeku. Garuu immoo akkan jedhu keessanii fagaanne abdiin qaba jechuudha. Wal dubbisnaa hunduma keessanuu dhugaa dubbachuuf nama bartee namatti dhiyaattee nama faana haasa'uun yeroo tokko yoo baay'inaan nama faana bartee nama faana haasa'uttee jettee yeroo irraa xiqqoo ishee bilbilaan malee namni kee amma kana keessa namni qaamaan beeku hin jiru dhugaa dubbachuuf bilbil marraan suma walitti dhufnee yaada wal jijjiiree waliin kolfinee taman malee ijoolleen keessaan haasofsiisee jiru namoota muraasa jechuudha. Garuu hunduma keenya iyyuu maaliif hamaas ta'uu hamaas haasofnu waan gaarii haasofnu qoosa tokko waliin qoosnee kolfinee waan dabarruuf yeroo nama jettuu abaan xiqqooshi garaatu nama maata. Garuu ani yoo waaqayyo na gargaaree jedhu keessan hin badu jedhee abdiin qaba. Maaliif haala biyya keessaa hin beektu sinis sababa konnekshinii garaagaraati yoo jedhu keessan fagaadhee hin beeku. Hundumti keessan dhugaa dubbachuuf baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa iddoo guddaa isin qaban isin jedha. Waaqayyo yoo jedhee maybe guyyaa lama sadii wantoota akkasii isin jedhuudha turuu danda'a malee isin jedhuun jira. Kanaaf isin jedha. Wanti biraa immoo wanti jechuu barbaadu namni jalqaba isaa jechuudha. Sorry mucayyoon sammuu na balleessite hedduun maal akka yaadaa jiru hin beeku dubbii waliin butaan jira. Mucayyoon akkan qindeeffadhee yaadee dhufetti dubbii afaan na balleessite dhugaa rabbi. Na kanaaf hundumti keessan immoo waaqayyo jechuudha. Warra miidiyaa qofaa irratti wal baree wal gatu osoo hin ta'in warra gaarummaa walii dubbatee wal bira taru osoo hin ta'in warra walitti dhufee qaamaan
yaada isaa waliif ibsee ፈጣሪ ውስጥ ግሱን ስጠኝ ያኔ እና ወይኔ ኢየሱስ ጎልባንደት ማለት ባቆም ነገር እና ወንድም ትኬሳ ነው ወረቃማ ወልት ዲያቴ ወልበርባዴ ወጅኒን ቶኮታኤ ሁጀቴ ጉደቱ ዋቀዩ ነው አታስሱ ኦቦሎኒ ጨራቃም ነው አመተኮ ኦቦሎታ garabaadiyyaa jiran irraan kanaafe xiqqooshii walirraa faffagorraan kanaafe namni yoo garaan wal bira jiraate karaan fagaateef rakkoo hin qabu hundumtuu barbaade wal arguu danda'a waan ta'eef hundumti keenya barbaanne akka qilleensa irratti wal gammachiisaa wal kofachiisaa taphachaa turre sana qaamaan wal argine immoo wal guddisuudhaaf waliif hojjechuudhaaf namni dandeettii wal saadee bisoo jedhe gargaarsa wayne yesuus እና ሁሉም ትገሰ ነው ያ የሱስ እኮ እና ሁሉም ትገሰ ነው የጁዳ ነም ቃማን ወለርጌ ወሊ ያለ ወሊ ቆዴ ድንዴት ይቀም ወሊ ቆዴ ወል ጉድሱ ማታ ዘሰነ ሲንጀዳ ባይ ሲንጃላዳ ባይ ሲንከዋጃን ሲንጀዳ ሙጫን ተቀራኒን ኩን ተቀራኒ ነት ታደ ድብቹ አጥታ ይዱዱበቹ ከሮርሴ ቶለ ዱጋ ዱበቹ ጀጁዳ ገሩ ሙጫየን ዱብና ታባለ ሲተየቲ እና ከናፌ ሁንዱምቲ ኬሰኑ አከ ወል አርገኑ ሀብዲን ቀበ ዱጋ ዋቀ ጀቹ ሲ ወሬ ሚዲያ ከነ ኬሰቲ ወል በሬ ሁንዱምቲ ኬኛ ወል አርገኒ ወል ጀጀቤስኒ ያደቀም አከ ወል ይቆኑ አብዲን ቀባን ሲኒ ጀዳ እና ከናፊ ጀባዳ ሁንዱምቲ ኬሰኑ አል ገሎርማ እንደርበጆ ዋን እንደርብን እንጆ አንቺ ወጣዲ ወጥ ክርስቶስ ይባይ ወይ ሰውዬ መጣና ተፈርት ብላ ይፈም ጉዳ ዱጋ ልብልበቹ ፊ ይፈም ጉዳ ነስን እንጀራ እና ከናፍ ሁንዱምቲ ኬሰኒዮ አከወል ገርጋሩ አከወል ጉድስ ነው አብዲን ቀባነስን እንጀራ አከ ጨራተ ጀረን ከማን እንጀራም ብብራቻ ጀራ ማሁን ብብር ነው የደን ስረን ፍራይ ካጣ ከናሁን ብብር ደመለ ዲመብራት የሚቲ ሰበበን ሱሪ ፍራይ ከጅሩ ብብራታ ሱሪ ማለና ወኔያው ዋንት ኤፊ እና ከናፊ ዋቀዮ ሁንዱማ ኬሰኒዩ ሲንገርጋራ ገረብየ ኬሰኒ ትገልጠኒ ሲንስ ማቲ ኬሰኒ ፊሮተን ኬሰኒ ኢዘናጋ ማቲ ነጋት ዋቀዮ የሮ ከሮል ኬሰን ጉታ ነጋዳን ዴብሴ ገረብየ ኬሰኒ ትስናጋቹን ሲንጨራ አናሌ ዋቀዮ ዋናን ከሮልሴ ዋናን ያዴ ማቲ ነጋ ብየ ነጋት አከነገቹ ዋቀዮን ናፍ ከዳዳ ከዳና ኬሰን ኬሰቲ ያዳዳ መንገዲ ጋሪ ሲፋታው ናንጨራ ግሩ ኢፈን ጉዳ ዱጋዱቹ ፊ ዋናን ዱዱበቻ አይቶ ነው ቤኩ ማይም ቆሺ ሰሙዲ ያ ዋት ሲንጀራ እና ከናፊ አንገለቶ ማይ ቢፈማ ዋቄ ሲና ኤቢሱ ሲንጀራ ቦሎ ተኪያ አንቺ ባርክ ፈጂ ማነው መስፋት ያኔ ላውንደር ቆይ ማለት ያታጠበ ነው ነይ የታጠበ ነው ሌላ ነገር አይደለም ነይ አውራ አንቺ ልጅ አንቺ ምን አውራ ነይ ሰላም በይና በሰላም ግቢ በይኝ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ሰላም እንዴት ነሽ እኔ አይደለም ያድርስሽ እኔ አይደለም እኮ እነሱም ሰላም በይና ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱ ምናምን በይ ምንድነው የሚያሰራሽ ሌላ ቀን እንደዚህ ፍጥጥ ብለሽ ትገባለሽ አይደል እንዴ ነይ አማርኛ ይከብዳል
ቆይ ታለሽ እና ወይ አባኩ ሙጫ ተቃራኒ አከናንተ ካን አድርገን ኢየሱስ አሉ አንቺ የመኪና ጎማ አንቺ ጎማ ነው እንደፈነዳ እንደዚህ ጭንቅላትሽ ይፈነዳ አቦ እና ከናፊን ሲን እንጀዳው ብሎ ተቆሩ ጋር በጁ አንቺ በአማርኛ አውሪ እኮ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የኦብሴ አምቦ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ልጅቷ ምንድነው የምትባለው? ስሟ ትግስት ትባላለች። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው መጣች። ቅርብ ጊዜ ሰራተኛ ናት። ሰራተኛ ያልኩሽ አንቺ ምን ነሽ ለኬ? ምን ነሽ አንቺ? ቆይ የቤት መቤት እሱን ጥለሽ ነው መጣችሁ። የቤት መቤት እዚህ ጋር የለም። ጎደኛዬን አምጪልኝ ሽፋታዬን ከፈለግሽ አንቺ ጋር አላወራም። ሽፋታዬን አምጪልኝ እና ያ ጎደኛ የሽፋታ ጎደኛ ናት። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው መጣች። እኔ ወደዛ ልቄቅ አድርጌ ልወጣ ነው እና እንደዛ ነው ላቻለሁ። ይሄ ሰው አውራውልሽ ይሄ ባንታ አንቺ አወሪና ቆማለሁ ምን የኔ ባንታ አንቺ አወሪ ማለት ሰላም ማለት ይከብድሻል? ሰላም ማለት ይከብድሻል? ማለት አማርኛ አልችልም። ይሄ ምንድን ነው የምታወሪው? ከከሮ ምን እንደሆናት በፈጣሪ አውከ ትንሽ የምትይኝ ምንድን ነው የምሰጥሽ? ምን ፈልገሽ ነው የምሰጥሽ? ምን ልስጥሽ? የምትፈልጊ ነገር እዚህ መተሽ እንዳወጣው ብር ፈልገሽ ነው? እግዚአብሔር ከቲ ብር ፈልገሽ ነው? ሰርቼ ነው ብሩ ማገኘው እና ይሄ እኮ ስራ ነው። እና ምን ፈልገሽ ነው? እዚህ ውስጥ ገባ እዚህ ውስጥ መግባት ፈርተሽ ነው? ተለቀሻል እኮ መጀመሪያው እስገበ ናውሪ ያላ አንቺ ልጅ ጋር ነው እና ያውሪ በዛ እኮ ደቂቃው እና ማኑ ማፉን ዱት ከሰኑ ገለቶ ማይ ማቀይሽ ሃይራው ማይ ሙቴጣን ይኮን ሃይ ዲ Joko, I'm sorry. Ifama ni sininja, ifama gudda ni sininja. Kanaaf mini kiyya moo maal fakkaatu akka maal fakkaatu isin agarsiisaa mini kiyya kanaadha obseen kinooti. Mana zinanya mana kana mini kiyya kana. Zikazi. Mini kiyya kana jechuudha kinoo xaxadhee haadhadhee ka'ee jira. Yoo waaqayyo jedhee kana booddee video biyyaatii walitti deemna jechuudha. Mini kiyya kana fakkaata. Ani gara biyyaa galuu finisiliin jedha. Hundumti keessanuu akka subscribe, like, share gochuudhaan na bukkee dhaabbattan hanqiin qaba. Galatoomaa eebbifamaa baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Obsee Amboon isiniin jedha. Mucaan xaasaan kun rakkisaa kan turte kun horiin dhuftiini. Hundumti keessanuu bye bye. Nagaafi ayyaana irraa waaqayyo bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Warreen isin galateeffachuudhaaf isin wanti ta'e I'm sorry isiniin jedha. Jechoota tirfiyaas keessatti waan dubbadhe mucayyoon na dogoggorsiis ta'e dhiifama guddaan isiniin jedha. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Turtii gaarii.